مسجد كيسة رسولا والقهين برتول سين هكراجي تهي رسول اسقافته نوكته قبري بود رسول والقهي من وجده مفرق كبيبه عجائب يدي إنما يتين والقهي حال موتين كبو بوناف كورته حال رسول الراديين هسه من وزودهم نونم تكون والقهي دوبارتي دايسي نسي تتعسي ركنت متي وانسير رقه أما سعد الموت ركو بايه قبدي حديث قرآن وكنت سندي نبي دابدتي حاجات متي راكنا سي هند رسول التاسفتي هنك فتاتتي لابدين إلى حال رسولاتي خبجا دقبا أديم سامنتي مسلم نركتو وسوى كيساتي حريص عليكم جج خالقاتي قرانا ما لا فركنا كيستي راكونا ما أرقاين ديمو مناتي يا مسلم وجقوداي اسكم يالكلت حالسا أكنا رسول سمدي حديثا قرآن وكنت سندي harka kiyya qabe na fuudhee adeeme eegaa jaanisi siiftu murame hanga mana gahu na fuudhee adeeme wagguu mana geenyu bootaana farjoome makaddaanaaf kenne kalliifa hummame gubbaanisi kalloo gogaan haguugame ani isaan hin jedhe atummaan fudhume ofii irra taa'i isinarra beekame fuudhachuun qaanfadhe waan inaaf arjoome inni lafa taa'e anitti hin gaarome isarraa fuudhachuu qalbiin koona diddi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii gaafa san hin jiru mana isaa keessaa huccuu sana malee dhagahee abboleessaa hanguma ofii qabuun nama keessummeessaa qabaataasaa ta'uu dhabaa biyya isaa kun kaafira jedhe yoomi salaqqisa akhlaaqa gaariidhaan hunda keessummeessa dhiisee irraa fuddeen guutee amrii isaa ofitti naasa'e qalbii kiyya keessa haalli nama kanaa nama ajabsiisa haala mootiin qabu hojii isaa keessa namni aangoo qabu boonee nama dheeysa ijaanuu hin laalu nama moggaa isaa bornin du'a jechuu yoom qalbii yaachisaa hinuu daran qalbii diinirraa fageeysa wamaraa haa qofaa qalbiinsaa barbaadde hadiisa quraana waa hundaaf sanadii rabbi si kadhanna anta yaa samadii nu qajeelche karaa sayyidal wujuudi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii رسول العالمين ارقما رحمتا اخلاق غاري دانم هند سمتا هم مسكين جدي يوم نما توفتا ركو ساغافت باسوف تتافتا نم انتين كمني سرا لالتا ليسا الى دين اسلام قبتا يا نما دكيسو من الرافدتا ونرحم مفوجيسا اكاتا namni maana qabu waa irraa fudhata deemsa ergamaa rabbii qalbiidhaan hubata irraa waa barata muumintoonni hundi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii deemsa ergamaa irraa waa hedduu baramaa akhlaaqaaf naamusa tarbiyaa islaamaa muslimni aqiida akhlaaqaan beekama naamusa gaariidhaan kaafiraa siyaama amma sin dagatu karaa diin islaamaa bakka hin taanetti yoom takka argama sababa isaatiin yoom diiniin tuqama akhlaaqa isaatiin diin rabbii faarfama haala isaa tolfatee ummata asiyaama bakka ni jirutti yoom diin arrabsama isaan kabajama haalli diinii hundi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii يا إخواني في الله كبدو حديثا داندي مكان كمني كرا إرقما سا حقا في باطلا إسا سيف بيانسا يو إسا رامكتي حل يسكرسا نمني حقا دي كرانسا بديسا كان إسا موهتي شيطان في نفسي إنسا سببا إساتين كافر دين إسا ديني قوة جدي هرن والرفسا دين اسلام امانی قبمی سینسا دیرا فی دوبرتی جولف درگگیسا qabeenyaaf lubbuudhaan jaratu jabeessa farra diin islaamaa jaratu balleessa
bakkanni dhokkateen jara tolkaasaa sodaa nasaaraatiif eenyuddiin lakkisaa muslimatu hambisaa karaa zaynal haadii hadiisaa quraana waa hundaaf sanadii rabbi si kadhanna anta yaa samadii nu qajeelche karaa sayyidal wujuudii hadiisaa quraana waa hundaaf sanadii rasuulina yaame anatti dubbate gosa amantii kiyyaanarraa qorate jedhe hadiyyiin ibse waan irraa mudate rakuusiyyiin taane jedhe na gaafate kan amantii keetiin jiruu bal'ifadde nasaaraaf saabi'a jidduu kan jiraatte jidduu amantii lamaa keessa kan naannofte jedheen deebise gaaffiin ni gaafate ammas gaaffii irraan gaaffii natti laate ati maaliif irboo uummatarraa nyaatte waan halaal siin taane jararraa guurratte amantii kee keessatti kan akkaan dhorkamte hikmaadhaan gaafate sayyidul wujuudi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii gaaffii ni gaafate jedheen deebise rasuula ta'uusaa achirraan dhugoomse kan waan wallaalamaa beeke namaa ibse kan rabbiin gaybii isaa irratti mul'ise deebi'ee rasuulli dubbinaaf odeesse wanni amantii islaamaa irraa si fageesse kan ummata irraa booda si hambise rakkoo adda addaati kan muslima marse kan har'a miskiinummaa muslimarra geesse kana ijaan arguutu booda si hambise hanga guyyaa har'aa kanatu si daangesse waa daba isaaniitu irraa si fageesse kanatu si hambise beekeessa barbaade hadiisa quraana waa hundaaf sanadii hakkaati yaaddutti diin namni qabatu miskiina waa dabaadha sirratti fakkaatu kan sadarkaa isaa namni hundi tuffatu warra qureeshonni xiyyaan daddarbitu wilii arguuf teessaa waan addunyaan taatu akka isin biyyoota keessa dhangalaatu hanga dhabamutti namni si fudhatu dureessa baay'ata namni saddaqatu yoo umriin jiraattee dhufuuf teessi hundi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii rabbi si kadhanna anta yaa samadii nu qajeelche karaa sayyidal wujuudi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii amma siifan hima wanni si hambise akka diin hin seenne booda si harkise xiqqeenya muslimaatu boodarra si aanse kana duwwii isaanii rabbiin heddummeesse kanaas arguuf teessa yoo bakka san geesse nageenya muslimaa waan rabbiin dabarse fakkeenyan siif godhaa yoo narraa dhageesse hanga abbaan manaa warra isaa geggeesse qaadisiyyaa kaatee dhuftee makkaan geesse kan kaabaa ziyaartu qaamaan bira geesse sodaa tokko malee rabbii si abbadde hadiisa quraana waa hundaaf sanadii amma siifan himaa kan gama xumuraa wama argaa jirtu mootummaa kaafiraa muslima osoo ta'e yaada walii hiraa kana sodaaf jecha hafte diinii irraa yoon diinii qabadde jarri na darara islaamummaaf jecha nabbuusu makaraa kanaas arguuf teessa mootummaa kaafiraa hunda isaaniitu amantiitu ijaara aangoo isaaniidha islaamummaa shaara biyya iraaq hundi ganaata fidaara cabsamuudhaaf ta'a mootiin jaraa kisraa muslimaaf deebi'a hoggantiin waajira islaamummaan seene ganaa biyyi cabdi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii hadii ilma haatim sambooda amanee jecha ergamaa rabbii onnee isaa banee shahaadaa qabatee diinii keessa seene amantii dhugaadha kan soba hin qabne dubbiin rasuulaadha kufrii irraa banee hikmaadhaan rasuulli gorsa itti kenne rabbii isaatti amanee nabiif ta'e jundi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii rabbi si kadhanna anta yaa samadii nu qajeelche karaa sayyidal wujuudi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii rabbi si kadhanna anta yaa samadii nu qajeelche karaa sayyidal wujuudi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii yaa jamaa boleessa yaa kanna dhageessu dawaan heddumminaan dhukkuban deebisu anis ergaa kiyya asittaa gabaabsu
Awadu bachuudhaaf dubbiin galman geessu garuun hin kajeela ummata dammaysu yaa bola muslimaa yaa kan na dhageessu kan diiniin islaamaa tokko nu taasisu rabbumaan naaf kadhu hanguma dandeessu akka rabbiin mujuja hundarraa na tiisu karaa deemsa nabii akkana deemsisu haqiidaa jalloorra akkana fageessu harraaf dhaamsa kiyyaa sittaa gabaabsu hanga rabbiin amata nagaan na deebisu rabbumaan naaf kadhaa muslimtoonni hundi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii rabbi si kadhanna anta yaa samadii nu qajeelchi karaa sayyidal wujuudi hadiisa quraana waa hundaaf sanadii